Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul App. Gaaffii irra caalaan keessan gaafataa jirtan lakkoofsi bilbilaa akkamitti TikTok irraa jijjiirama yoon qabanne immoo akkamitti itti galfama akkasuma passwordii TikTok haala kamiin irraa jijjiirra ka jedhu namoonni baay'een na gaafataa turtanii anis deebii isaa isinii qabadhee dhufeen jira kan waliin ilaallu taha. Eega TikTok keenyarra seenne eegaan gara barnoota keenyaatti yeroo seennu sararri sadan sun gubbaarra ni jira. Erga TikTok keenya jala seenne sarara sadan sana tuquudhaan gara settingii deemnee waliin ilaallaa jechuudha. Ka jalqaba emailii irraa hin qabne emailii irra galfattu, ka lakkoofsa bilbilaa hin qabaanne irra galfattu, akkasuma passwordii irraa jijjiirraa jechuudha. Creatorii jira, QR code jira, setting and privacy ka jedhu kanarra tuqachuun gara fuula duraa deemna. Setting and privacy kanarra erga seenne booda gubbaarra account jedhee jalqabarra nuuf jira. Account ka jedhu ka jalqaba jiru kanarra tuqachuudhaan gara fuula duraa deemna jechuudha. Account tuqannee yeroo nuti gara fuula duraa deemnu account information jedhee jalqabarra nuuf jira. Isumarra tuqachuun gara fuula duraa deemna. Password jijjiiruu keenyaan dura waan nuti gochuu qabnu jira, waan nuti sirreeffachuu qabnu jira. Account information kanarra tuqannee gara fuula duraa deemna. Yeroo nuti adhufnu bakka kana seennu emailii qofatu irra jira amma kiyya, phone number lakkoofsi bilbilaa irra hin jiru. Warri emailii irra hin qabne emailii irra galfattu, warri immoo lakkoofsa bilbilaa hin qabaanne irra hin jiraanne phone number ka jedhu kanarra tuquudhaan lakkoofsa bilbilaa irra galfattu jalqaba. Lakkoofsa bilbilaa keessan irratti katabattu send code erga lakkoofsa bilbilaa barreessitanii booda send code ka jedhu kana tuquudhaan lakkoofsa bilbilaa keessan irratti koodiin isiniif ergama. Maaliif TikTok keessan jabeeffachuu qabdu waan ta'eef jechuudha. Send code yeroo nuti tuqne egaan koodii nuuf erga. Koodii sana asirratti katabannaa jechuudha. Koodii sana yeroo nuti koodii bilbila keenya irratti nuuf ergame yeroo nuti itti guunnu ofumaaf fuula kanarra nu dabarsaa jechuudha. Kana jechuun lakkoofsa bilbilaa irratti guuttataa jira TikTok keenya irratti. Amma lakkoofsa bilbilaa itti guuttadheen jira. Emailiin kiyyas asuma irra naaf jira jechuudha. Emailii kanarra yeroo isin tuqxan filannoo lama isinii fida. Change email, emailii irraa jijjiiruu, akkasuma emailii sana irraa gatuu link email. Kana viidiyoodhuma biraatiin bal'inaan isinii qabadhee dhufa. Akkamitti akka emailii duraan irratti guunne irraa adda baafnu yookaan immoo irraa jijjiiru. Akkasuma lakkoofsa bilbilaa irra yeroo tuqxan filannoo lamman sana isinii fidaa jechuudha. Change phone jira, lakkoofsa bilbilaa irraa jijjiiru, akkasuma link lakkoofsa bilbilaa sana irraa haquu yookaan immoo irraa gatu. So amma duubatti deebinee erga lakkoofsa bilbilaa guuttannee booda duubatti deebi'uudhaan amma passwordii irraa jijjiiruu dandeenya. Maaliif lakkoofsa bilbilaa itti guuttannee jirra waan ta'eef ka duraan irraa qabdanis akkasuma. Sarara sadan kana tuqne gara settingiitti deebinaa jechuudha. Setting and privacy ka jedhu kanarra tuqannee gara settingii seennaa jechuudha. Gara settingii seenne passwordii irraa jijjiirraa jechuudha. Accountii kanatti deebina ammallee kanuma jalqabarra jiru account ka jedhu kanarra tuqachuun ammas gara fuula duraa adeemna. Gara fuula duraa yeroo deemnu account info fi password jira. Password ka jedhu irra tuqanna amma. Password ka jedhu kun as nuuf jira. Password ka jedhu kanarra tuqachuun gara fuula duraa deemna. Koodii lakkoofsa bilbilaa keenya irratti nuuf erga ammallee password jijjiiruuf jechuudha. Koodii nuuf ergame sana asirratti guuttannaa jechuudha. Dirqama lakkoofsa bilbilaa sanarratti koodii nuu dhufe asirratti guuttanna. Sanaan booda koodiin sun yeroo nuti itti guunnee xumurree ofiin gara fuula duraa nu dabarsee change password nuun jedha. Asirratti sirriitti hubachuu waan isin qabdantu jira. Sirriitti yeroo password jijjiirtan jechuudha. Your password must have at least nuun jedha. Kaaraaktarii 8 ol yookaan dheeriin isaa 8 ol qubee tokko qabaachuu qaba, lakkoofsa of keessaa qabaachuu qaba, akkasuma mallattoo of keessaa qabaachuu qaba jechuudha passwordii nuti guuttannu. Kana jechuun qubee itti makuu qabna, qubee fayyadamuu qabna, haadha hagazaa keessa lakkoofsa fayyadamuu qabna, itti makuu qabna passwordii keenya, akkasuma mallattoo itti maknee fayyadamuu qabna. Raayitiin sun sadanuu nuuf gochuudhaaf jechuudha. Sadanuu raayitii nuuf ta'uudhaaf. Passwordii kiyya mul'isee sinitti agarsiisu. Oromiyaa ka jedhu qubee fayyadameen jira, mallattoo fayyadameen jira, tuqaan fayyadamee, akkasuma lakkoofsa 1 haga 3 irratti fayyadamee jechuudha. Kana jechuun yoon tuqaa sana gidduudhaa balleesse sanduuqni inni dhumaa sun raayitii naaf hin godhu. Maaliif mallattoo waan ta'eef jechuudha. Mallattoolee keessaa aatii haa ta'uu haashtaagii haa ta'uu waan ta'e fayyadamuu qabnaa jechuudha. Yookaan mallattoo doolaaraa waan inni example yookaan fakkeenya fuula duratti nuuf kenne. Kana jechuun mallattoolee keessaa waan barbaanne irratti fayyadamuu qabna jechuudha. Mallattoolee as jiran kana keessaa
Kana jechuun kaaraaktarii sadanuu qabaachuu qaba. Lakkoofsas fayyadamuu qabna, qubee fayyadamuu qabna, mallattoo irratti fayyadamuu qabna jechuudha. Oromiyaa 123 haashtaagii. Waan barbaadan haa ta'u, lakkoofsi sun waan fedhe haa ta'u, qubee irratti makuu qabdu, mallattoo irratti makuu qabdu, dheerinni isaa 8 ol tahuu qaba jechuudha. Haga isinii danda'ameen immoo maqaa TikTokii keessaniitiin waliin fakkeessinaa adda godhatanii itti fayyadamtu jechuudha. 8 ol qubee fayyadamuu qabdu, lakkoofsa itti makuu qabdu, mallattoo itti makuu. Sanaan booda neekistii tuquudhaan gara fuula duraa deemnee paaswordii keenya jijjiirrannaa jechuudha. Neekistii tuqnee yeroo nuti gara fuula duraa deemnu paaswordii cheenjii nuun jedha. Haaluma salphaa kanatti paaswordii keenya TikTokii irraa itti jijjiirrannaa, lakkoofsa bilbilaas irra galfannaa jechuudha. Sarara sadan kana tuqnee setting and privacy numa keessa seenuudhaan akkaawuntii irra seennee akkaawuntii irraa paaswordii itti jijjiirra, lakkoofsa bilbilaas yoo hin qabaanne lakkoofsa bilbilaa irratti guuttachuu qabdu. Iimeelii bilbila irraa qabdanis akkaawuntii informationii kana keessa seenuudhaan iimeelii yoo hin qabaanne yoo bakki iimeelii duwwaa ta'e iimeelii irratti guuttachuu qabdu, lakkoofsa bilbilaas irraa qabaachuu qabdu jechuudha. Haala kanaan kan isin lakkoofsa bilbilaas iimeeliis irratti guuttachuu qabdan steepiin isaa baay'ee salphaadha. Daqiiqaa xiqqoo isinitti fudhata. Daqiiqaa xiqqoo kana keessatti sirreeffachuu qabdu. Sirreeffadhaan isiniin jedha. Akkasuma gaaffii irra caalaan keessan gaafataa jirtan irra caalaan isaa barsiifamee chaanaalii yuutuubii kiyya jala Abdul Appiin jala yoo seentan dhimma TikTokii wal qabatu akkasuma Feesbuukii wal qabatu dhimma iimeelii paaswordii dagachuudhaan wal qabatu bal'inaan argachuu dandeessu. Achuma mata duree pileeyiliistii jedhu jalas yoo seentan barnoonni hundinuu addaan qoqqoodamee jira. Pileeyiliistii kana jala yeroo seentan barnoonni Feesbuukii wal qabatu, seera yuutuubiitiin akkasuma dhimma koopiraayitiitiin wal qabatu, barnoota aadisensii dhimma kaffaltii yuutuubiitiin wal qabatu, barnoonni StreamYard, barnoonni laaptooppii, keessattuu barnoonni viidiyoo editingii kutaa tokkorraa eegalee bal'inaan ni jira. Warra haaraa yuutuubii banachuu barbaaduufis mata dureen akkaataa yuutuubii itti banatan pileeyiliistii jala ni jira. Barnoonni wal fakkaataan walitti bakka tokkotti godhamudha. So hoomii kana jala sirriitti argachuu dandeessu. Mata duree adda addaatiin addaan qoqqoodamee jira. Achi jala daawwachuudhaan warri yuutuubii banachuu barbaadan dhimma aadsensiitiin wal qabate bal'inaan asuma hoomii jala mata duree adda addaatiin ni jira. Mata duree sanarra tuquudhaan dhimma viidiyoo dhimma barbaadan irratti bal'inaan hoomii kana jala argachuu dandeessu. Kanaafuu yeroodhaas seenaatii gaaffii isin gaafattan irra caalaan isaa asuma jala isiniif jira waan ta'eef seenaatii sirreeffadhaa. Barnoota baay'ee achi jala argattu. Akkasuma laayikii, sheerii hiriyoota keessaniif gochuu hin dagatinaa isiniin jecha barnoonni keenyas kana fakkaata. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.